بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير دعوتو تي في إسلاما كجلو المنما قنين الدنيا رتيسنين دعوتو جرتن هندي خيسنو بك جرتنتي نجاة في رحمن ربي سنرتي حاجرات وسنين جتشا إن شاء الله سجنتا قبابدو قيا الراخنا خيستي دم حال يرو ترى والمرينا دم سنيس أكما بكمو جانواري ديدمي سدي قيا خميسة بيتينتي مني مري منستيروتا موتما إثيوبيا مجلسني دم إسلاما إثيوبيا أكا لبسين هندي فمو مني مري منستيروتا إرتي وليقلو إلى الجسي مجلسني لبسين هندي فمون مالي بيفتي حالي أما مجلسني بيتينيا خن أمة إسلاما بكبوه لابن نتاك إسلاماتي تقبنو قدان كن بفسير موتماتين أكامي جرا يرو لبسين هندي فممو ججيرا ما أكامي قباتشو تاء وان جتراهي دقيقة مراسة خيستي إر وليبانا جلك برتي وانتنين سغنتاتنا إسنف دهيسو بربادف guyyaa kalee yeroo manni marii ministeerota akka majlisni takkaanuu dhimmi islaama Itiyoophiyaa labsiin haa hundeeffamu jedhanii dabarsan namni hedduun labsiin hundeeffamuun tun maal akka taate wal gaafachaa cinaan immoo irra hedduun keenya labsiin hundeeffamuun tun galteef immoo Allahu akbar jennee gammachuun ibsachaa turre. akka namni muslimaa hundi namni afaan kiyya kana dhagayu labsiin hundeeffamuun majlisaatun maal akka taatee hubatuu fi sagantaa gabaabduu tana isiniif qopheessine. Akkuma beekamu obboleeyyan keenya biyya Itoophiyaa san keessatti nuti ummanni muslimaa harka wayyabaa taanullee yeroo dheertuudhaaf biyya san keessatti akka lammii lammaffaatitti jiraachaa turre. Maaliif jennaan biyyi san biyya amantii takkaa biyya afaan takkaa biyya aadaa takkaa biyya alaabaa takkaa akkasumatti biyyoota wanti isiin hundi takkaa akka taatuuf mootonni gabroonfataan dur turan irratti hojjetanii akka malee ummata muslimaati irra dhiibbaa waan geessisaniif jecha meentaalitiin takkaanuu sammuun yaanni san dhaloota huterraa dhaloota amma jiru kanatti dabree akkasumatti ummanni muslimaa rakkachuun ummanni muslimaa hacuuccaan adda addaa irra gahuun hanga guyyaa arraa kanatti itti fuftee deemu jirti jechuudha. Wanni ummata muslimaa biyya san keessatti kabajaa dhoorkee takkaanuu sagaleensaa akka dhageettiin qabne dhoorkee ummanni muslimaa dhaaba jabaa akka majlisaa kana labsiin hundeeffame kan mootummaan harka keessa keessee yeroo feetetti ol qabdee gaggabuu hin dandeenye. dhaaba dhaabbatee hawaasa muslimaatii fi mootummaa jidduu mootummaa ummata muslimaati irraa dhoorku akkasumatti ummanni muslimaa yeroo dogongorees mootummaa irraa ummata dhoorkuu qabaachuu dhabuun ummata muslimaatiif hacuuccaa fi gadadoo hin taane keessa jiraachuuf isaan mudde jechuudha. Akkuma beekamu abbootiin teenya waggoota 60 dabran kan majlisni dhaabbatee zamana Haayila Sillaaseetirraa hanga guyyaa arraa kanatti majlisni labsiin haa dhaabbatu jedhanii yeroo adda addaatitti hanga barattoonni muslimaa bara dargiitillee hiriira bahanii mootummaa yeroo san biyya bulchaa turetti waa'ee labsiin dhaabbachuutii fi waa'ee majlisaatirraa illee haala sagaleen muslima ummata muslimaa haa kabajamtuu ummanni muslima Itiyoophiyaa akka lammii biyya tanaatitti haa laalamu mootummaan amantii teenya keessaa harka haa fudhattu akkuma mootummaa fi amantiin addaa bahan jan akkuma mootummaan amantiilee biraa keessa harka fudhatetti majlisaa fi amantii islaamaa keessaayis harka haa fudhataniin qabsoo yeroo dheertuu turtee jechuudha.
san qofatti miti waggoota 8 dura gaafa qoreen fala barbaadu hawaasa muslimaa hidhamtee dararamtu wanti guddoon isaan irratti hidhamanii dararaman ummanni islaamaa qaama jabaa majlisa ja'uu kan ulamaan hoogganamu qabeeytoota islaamaatiin hoogganamu mootummaan hooggantoota isaa muuddee hin keenyeef haa qabaatu. mootummaan yeroo barbaadetti dhimma amantii islaamaa keessa harka kaayyatee nu jeequu fi nu madeessuu haa dhaabu jaanii waan morman qofaa fi ummanni kabajamaan gurguddaan san ustaazonni keenya hidhamanii hidhaa waggaa 25 hanga lubbuu baasuu waggaa 22 akkana irratti murtooytee turte. qabsoon san hundi walgeeyseeti furmaata guddaa arra irraa dubbachuu jiru kanaa fi waan tana boodallee ummata muslimaatiif dhufaa jiran kanaan nu geessee jechuudha. Rabbiin abboota keenya, dargaggoota keenya, sheekkan keenya kadur qabsaawanii akka sagaleen ummata muslimaa biyya teenya keessatti dhagayamtu godhanii nu dura dabraniif bakka jiranitti rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Warra amma jiru immoo rabbiin umrii isaanii dheeresse ummata islaamummaa islaamaa fi haqaaf dhaabbatee rabbiin nu haa godhu janna. Obboleeyyan islaamaa akkuma beekamu guyyaa kalee takkaanuu khamisa Januaarii 23 manni marii ministeerota kan muummee ministeera Itoophiyaatiin hoogganamu walitti dhufuudhaan waraqaa manni marii dhimmoota islaama Itoophiyaa ji'oota 8 dura akka majlisni labsiin hundeeffamu itti galfatan irratti mari'achuudhaan sagalee guutuun dabarsanii kalee guyyaa khamisaa akkasuma guyyaa jimmataatillee gammachuu walirraan cinne garama adda addaatiin ummanni muslima biyya teenyaa ibsachaa turan. Labsiin hundeeffamuun tun maalii jennee yoo laalle jijjiiramni amma dhufe kun qoreeleen sagalan qolee fala barbaaddu hawaasa muslimaa akkasumatti hooggantoota majlisaa kaduraan turanii fi qaama walabaatirraa nama 3 ka walit dhufe muummee ministeeraatiin qoreen sagalan uumamte booda jijjiiramni xiqqoo majlisa keessatti erga dhufe qoreen dhaabbata tan qoree jijjiirama muslimoota Itoophiyaatiif dhaabbatte tun sanadoota 3 gurguddaa qopheessitee haala majlisni akka dhaabbata guddaa tokkotti labsiin dhaabbatu irratti waraqaa qorannoo hedduu dhiyeessite mootummaaf galchite waan isaan irratti laffaansaniitu guyyaa karee mana marii ministeerotaatiin fudhatama argate. Majlisni dur ture amma bifa irra hedduutiin yoo waliif ibsine majlisni dur ture akka majlisa miti mootummaa dhaabbata tokko kan dandeeytiinsaa takkaanuu waraqaan ragaa isaa akka afooshaa takkaa akka dhaabbata namoonni 2-3 walitti qabamanii dhaabbataniitii fi humni majlisni qabu bifa seera mootummaatiin takkuma ture jechuudha. Hanga ammallee akkasuma hanga paarlaamaa dhaqee labsiin dhaabbachuun isaa raggaasifamee hundeeffamutti majlisni ummanni Itoophiyaa muslimni Itoophiyaa miliyoona 60 ol akka dhaabaatitti qaban majlisa akka dhaabbata afooshaa takkaa kan namni 2-3 dhufe walitti hundeeffatu waraqaa waggaa 3 haara yoomsan qabu jechuudha. Majlisa kanaatu sadarkaa tanarraa sadarkaa guddoo ka waggaa 3 waraqaa hin haara yoomsine ka mootummaa yeroo feetetti dhuftee akka feetetti harka keessan naqanne ta'uusanii jechuudha. Yeroo labsiin dhaabbatu waan if danda'e ka bifoota adda addaatiin if danda'e tahee ka dhaabbatu jechuudha. Labsiin hundeeffamuu dura majlisoonni haala seerri isaa maal fakkaata waan jiru qabxii 10 kaasnee waliin laalla. Qabxiin tokkoffaa akkuma amma dura dubbadhetti majlisni akka dhaabbata miti mootummaa takkaanuu NGO non-profit organization ka biyya alaa kana jaaniinitti waraqaa guuttachuu qabu guuttatee kafaltii takkaan afooshaan kafaluu qabdu dhaabbanni dhaabbatu hundi kafaluu qabu mootummaaf kafalee akkasitti waraqaa ragaa arkatee galmaawe. Qabxiin dura majlisni jechuudha. Akka non-profit takkaanuu dhaabbata miti mootummaa kan mootummaan yeroo feetetti akka feete ol qabdee gaqqabdu taheeti hundeeffamee jechuudha. Lammaffaa majlisni amma jiru seera qabeessummaan isaa akkaataa seera biyya teenya ittiin bultuutiin akkaataan inni itti hundeeffame
miseensota takkaanuu bulchiinsa majliisa san keessa jirutti irratti malee aangoo takkaahuu hin qabu. Achii gabbahee qaama sadaffaa takkaanuu qaama majliisaa alarra jirutti akka aangoo takkallee hin qabaannetti hundeeffame. Akkas jechuun majliisni miseensota isaatiin ala ummata muslimaa bal'aa jiran kanarratti seera adda addaa baasuu, labsiilee adda addaa baasuu, wantoota adda addaa godhuu takkaahuu mirga hin qabu jechu. Akki inni itti hundeeffame miseensota isaa qofarratti warra aangoo qabu, aangoo murteeffamtuu ta mootummaan beektu ta warri majlisaa beeku taate akkasirratti hundeeffame. Sanii ala bahee qaama sanii gad jiru irratti murtii dabarsee takkaan immoo qaama biraa murtii isaa haquu takkalleehuu hin danda'u. Akkaataan majlisni amma keessa jiru kun itti ijaaramee jechuudha. Sadaffaan immoo qaama sadaffaa yookiin seera qaceelfama tokko baasuu hin danda'u. Majlisni amma jiru beekamtii mootummaatiin alatti seera ittiin bulmaata isaatu seera ittiin bulmaata majlisaa kan majlisni amma itti bulaa jiru qaama bulchiinsa dhaabbattoota adda addaa sifat beetii jalatti galmaawan isaatu beekamtii kannaaf. Yoo qaamni dhaabbata adda addaa biratti dhaqee galmaayee waraqaa fudhatu kun kanii waajjira haqaa akkasumatti firdi beetii takkaanuu mana murtii jala jiru kun beekamtiin kennineef majlisni seera ittiin bulmaata isaatu akka ifii fadhetti baafachuu hin danda'u. Majlisni waan labsiin hin dhaabbatiniif jecha waan akka dhaabbata miti mootummaa kan dandeettiinsaa hanguma afooshaa takkaanuu dhaabbata xixiqqaa ganda keessaa taatetti waan dhaabbateef jecha labsii takkallee akkasumatti waraqaa seera ittiin bulmaataatu hanga dhaabbanni isaaf galmeessee waraqaa kanneessan hayyama kannuufitti akka barbaadetti akka isaa mijaa'utti baafachuu mirgan qabu jechuudha. Wanni akkas ta'eef waan labsiin hin dhaabbatinii fi akkas ta'ee jechuudha. Afuraffaa majlisni amma jiru kuni waraqaa ragaa qaba. Waraqaa ragaa tan afooshaaf kennamtu tan dhaabbatoota bakka adda addaati biyyoota biraatirraa dhufanii achitti dhaabbatuma feete dhaabbata miti mootummaa xiqqaas ta'e guddaaf kennamtu tan waggaa sadiitti gamaagamniin godhamtee ooditiin godhamtee seera qabeessummaansaa wanti isaan dalagan hundi ilaalamtee waraqaan waggaa sadiitti haarayyoomfamtuuf. Kayoo barbaade ministeerri isaan jala jiran san waraqaa takkaan majlisa kana haqee sartifikeeta takkaanuu waraqaa ragaa dhoorkachuu danda'utti hundeeffame jechuu dur. Yeroo labsiin dhaabbatu immoo wanti kun hundi hafeeti waggaatti takkaanuu waggaa 5 wanni waraqaa ragaa tan majlisaa ittiin haarayyoomsan hin jiru. Qaama if dandee qaama bilisaa kan mootummaan harka keessan naqanne taheeti uumamaa akkasitti hundeeffamaa jechuudha. Akki amma majlisni itti jiru waraqaan ragaasaa waggaa 3 haarayyoomsamti. Yoommoo irra waliigaluu didan waraquma sanuu ministeerummaan tokkoo akka isin hin haarayyoomne godhuu dandayaa jechuudha. Qabxiin 5ffaa dhaabbanni adda addaa kan majlisa jalatti dhaabbatan hundi majlisni fakkeenyaaf dhaabbata dargaggoota muslima Itoophiyaa, dhaabbata tola ooltoota muslima Itoophiyaa, dhaabbata dubartoota muslima Itoophiyaa, dhaabbata hoggantoota muslima barattoota maaree dhaabbatoota adda addaa kan silaa caasaa adda addaa jalatti qabaachuu qabu majlisni if jalatti dhaabuuf mirgan qabu. Akkaataan inni amma itti hundeeffamee jiru kun yeroo labsiin dhaabbatu immoo sadarkaan majlisni harkatu dhaaboota adda addaa kana gareelee adda addaa tan majlisa kana gabbuutee sadarkaa hojiitiin hawaasa kana akka inni barbaadutti hoggantu if jalatti filuu dandayaa jechuudha. Qabxiilee 5 qabxiin 10 jee keessaa ammallee qabxii 5tu nu hafe. Inshaa Allah qabxiileen tun maal fakkaatti boqonnaa gabaabaa booda walitti deebina. Boqonnaa gabaabaa wajjin turtii gaarii. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتوتا خين قبي قبابدو تنخيستي وائي مجلسني لبسنون ديفمو لالا جرة
boqonnaa dura haala amma majlisni itti dhaabbatee jiru qabxii 10 kaasaa turrerraa qabxii 5 xumurreetii boqonnaa baane. Mee ammallee qabxiilee 5 hafe waliin laallee ummanni muslimaa maal godhuu qaba? Eega ministeeronni murteessee qaamni majlisaa takkaanuu hawaasni muslimaa guutuun maal godhuu qaba? Maaltu kanatti aanaa waan jahurraa wal mari'anna. Qabxiin 6ffaa majlisni qaama akka dhaabbata miti mootummaatitti hundeeffame waan ta'eef jecha galii majlisaa tan hajjiirraa arkatu tan bakka fedherraa arkatu akkasumatti kannaalee takkaanuu gargaarsa mootummoonni adda addaa takkaanuu dhaabbattoonni islaamaa adda addaa godhaniif majlisni mootummaa takkaanuu dhaabbata inni jalatti hundeeffame jalatti yeroo hundaa'uu gabaasa galchuu qabaa jechuu. Qarshiin takka ta majlisa seentu mootummaaf gabaasa godhamti. Akka waraqaa amma majlisni qabutti dhaabbiin amma majlisni irra jiru kennaan takka mootummaa feeterraa yoo majlisaaf kan kennamtu taate seera mootummoota zamana Haayila Sillaaseetirraa as dabre kana hanga ammaa majlisaaf hin jijjiiramin wanti nuti irraa haasa'u jiru jechuudha. Tanaafuu galii takkallee sumuunii takkamaan taane majlisni dirqama mootummatti gabaasa godhuuti qaba. Kannaan takka mootummaa islaamaatirraa takkaanuu dhaabbatoota gargaarsa muslimaatirraa yoo isaaniif kennamte dirqama mootummatti gabaasa godhuudha qabanii hordoffii cimtuutu irratti godhamaa jechuudha. Qabxiin 7ffaa majlisni waan labsiin hundeeffaminiif bifa inni qabaatu keessaa mootummaan akka majlisa hordofu yeroo barbaadetti seenee majlisa qorachuu mirga guutuu mootummaaf kennamee jira. Labsiin amma dura inni itti dhaabbate akka miti mootummaatitti akka NGO takkaanuu dhaabbata miti mootummaa xiqqaa tokkootitti waan dhaabbatee tureef mootummaan yeroo barbaadetti majlisa akka barbaadetti seentee gamaggamtee waan feete murteessitee bahuu dandeessii jechuudha. Dhaabni waliigalaa General Assembly kaja'amu gumii waliigalaa majlisaa walitti dhuftee walgahii godhachuuf takkaanuu khora amataa godhachuuf jalqaba dursanii mootummaa beeksisuu qaban. Yoom akka godhan, eessatti akka godhan, mata dureen isaan irra walga'an maali, eenyutu irratti hirmaataa, kana hunda mootummaaf gabaasa godhaniiti hayyama mootummaan kennituufiin gumiin waggaatti haa taatu, waggaa 3tti haa taatu, waggaa 4tti haa taatu walitti qabamtii jechuudha. Yeroo isaan immoo gumii waliigalaatitti khora waggaa haa taatu kan waggaa 2 hanga fadhanii godhatan mootummaan immoo bakka bu'aasii ergatti aangoo san qabdi jechuudha. Fadhu muslimataa fadhu musliman taane qaamni mootummaarraa bakka bu'ee dhufeeti dubbii achirratti dubbatamtu murtiilee achirratti dabarfamtu hundaa'uu taajjabbiidhaan keessa taa'ee hordofee gabaasa barbaachisaa mootummatti galchakaa majlisni barreessee mootummatti galchuu taa'uu maletti jechuudha. Bakka bu'aan mootummaa dirqama khora majlisaa keessa jiraachuu qaba. Akkaataan majlisni duraan itti dhaabbate jechuudha. Manni muslimaa miileenni 50 akkanatti dhaabbata isaanii guddaa ja'anii yaadan kana bifa inni itti ijaarame kanaan jalatti sablachaa dhaabni kun dhaabaa ergamtuu mootummaa kan ummata islaamaa hidhuu, kan ummata islaamaa biyyaa baasu, kan ummata islaamaati irratti ragaa kijibaa bahuu tahaa turee jechuudha. 8ffaa murtiin korri waliigalaa General Assembly'n dabarsu dhaabbata dhaabbanni miti mootummaa jalatti galmaa'u takkaanuu mana murtiitiin murtiin General Assembly'n takkaanuu korri waliigalaa hirmaattonni qoraa dabarsan dhaabbata isaan hayyama jalaa baafatan saniin haqamuu ni danda'a. Mana murtiitiin murtiin isaan achirratti dabarsan san guututti majlisa jalaa haqamuu mootummaan hangana mirga qabdii jechuudha. Yoo fadhan yeroo fi murtii isaan dabarsan san tursiisanii yoo barbaadan immoo guutumaa guututti murtii korri majlisaa dabarsu hunda mootummaan yeroo barbaadetti haquu mirga qabdi. Akkaataa majlisni amma itti dhaabbatee jirutti. Qabxiin 9ffaa bajeta amataa, oodiitii amataa, galmeelee adda addaa mootummaan yeroo barbaadetti wantoota kana seentee qulqulleessitee haala majlisni irra jiru laaluuf mirga guutuu qabdi. Haala majlisni amma itti
hundeeffamee jiruun jecha manni murtiitis akkasitti yeroo barbaadetti seenee haala majlisaa kana guutuutti qoratee dhaabbiin majlisaa maal fakkaatti, ooditiin isaanii maali, waraqaaleen isaanii maali, mirga qaban jechuun seenanii waraqaalee majlisaa takka takkatti baankii isteetimentii haa taatu, seera ittiin bulmaataa haa taatu, qabeenya bahee fi seene haa taatu kana hunda seenanii gamaaggamu mootummaan mirga guutuu qabdi haala majlisni amma itti dhaabbatee jiruun. 10ffaa fi wanti hamtuun akkaan nama rifachiistu immoo majlisni kora waliigala majlisaatiin yeroo barbaadetti diigamuu danda'a. Kora jalqaba kora majlisaatiin janne General Assembly qaama kora majlisaatiin hooggantoota isaa guutuun yoo warri General Assembly murteessan majlisni diigamuu danda'a. Yookiin immoo dhaabbanni dhaabbattootaaf beekamtii kennu majlisa waliigalatti diiguu danda'a takkaanuu labsii mana murtiitiin majlisni guututti diigamuu danda'a jechuun haalli seeraa inni amma qaba. Yoo diigame immoo qabeenyi isaa mootummaa fi galii ta'a. Qabeenya majlisaa kan dhaalu haala majlisni amma irra jirutti mootummaadha malee qabeenya hawaasa muslimaa ta'ee yataamaa fi maaliif hin dabarfamu jechuudha. Yoo majlisni rabbi namatti hin godhini haala adda addaatiin rakkoon dhuftee majlisni haa diigamu jaanii seera inni itti ijaaramee jiruun qabeenyi majlisni guutuutti qabu sumuuniin takka osoo hin hafin mootummaaf galii taatii jechuudha. Majlisni ummata muslimaa miliyoona 60 ol hoogganuu ture bifa seeraa kana qabateetii kan ijaaramee ture. Wantoonni amma nuti gattarreessine kun waggoota meeqaaf keessaaf waggoota 20 dabreef ummanni islaamaa, hayyoonni islaamaa, sheekonni warri majlisaatis guutuun iyyaa turanillee mootummaan yeroo dheertuuf gurra kannitee waan kana dhageeffachuu diduudhaan wanti kun akka labsiin hin hundeeffamne dhiibbaa irratti godhaa turan. Garuu jijjiiramni amma biyya teenya keessatti dhufe koreen dhaabbii muummee ministeeraatiin hundooyte sagalan walitti dhufuudhaan sanadni isaan qopheeffame yeroo turtii ji'a 6-7 keessatti fudhatama argatee manni marii ministeerota mootummaa Itoophiyaa akka majlisni labsiin hundeeffamu labsa dabarsee jechuudha. Majlisni gizee labsiin hundeeffame qabxiilee 10 nuti amma kaasne tanaa fi qabxiilee fofokkisoo biraa jiran kana hundaahuu gateeti qaama if danda'e qaama yeroo barbaadetti korogodachuu danda'u osoo bakka bu'aan mootummaa keessan jiraatiin mootummaan akka barbaadetti ol seentee waraqaa majlisaa feddeeydee olii qaqqabdee ilaaluu hin dandeessu. Kennaa takkaanuu galii majlisaaf galtu mootummaan sumuunii hunda beekuun qabdu yeroo labsiin dhaabbatu mootummaan bifa mootummaatiin mana marii ministeerotaatiin eega hundaa'e booda paarlaamaa biyyattiitti dhiyaatee sagaleen itti kennamee gizee hundeeffame majlisni bifa seera qabuun bifa humna guddoo qabuun akka manni marii amantii ortodoksii biyya teenya keessa dhaabbatee jirutti humna guddoo qabaatee haala saniin ijaaramaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya ministeeronni dabarsan jechuun majlisni keenya labsiin hundeeffame jechuu miti. Ministeerotaatu irratti walii gale. Wanti itti aanu labsiin isaan dabarsan kun gara paarlaamaa dhaqee sagaleen irratti kennamtee hundeeffamni labsii paarlaamatti hundeeffamaa jechuudha. Tanaaf nuti akka ummata muslimaatitti ammallee majlisa amma jiru kana akka isaan dhimma mootummaan yeroo dheertu itti fudhattee murtiirra geesse kana akka dhiibbaa godhanii osoo filannoon biyyattiin dhufin duratti majlisni kun labsiin hundeeffamu akka warri majlisaa dhiibbaa godhan ummanni muslimaa hundi ganamaa galgala majlisa irratti dhiibbaa godhuu danda'u qabaa jechuudha. San qofa osoo hin taane loobii jaaniin biyya tanatti warra koongireesii fi maal dhiibbaa godhu dhaqee achi taa'ee akka wanti tun daftee bakka arkattee sagaleen itti kennamtee labsiin hundeeffamu. Tanaaf ummanni muslimaa hundi loobii dhimma kanaa ta'uu qaba. Achi dhaqee hanga danda'e miseensota paarlaamaa keessa jiran warra islaamaatitti dhiibbaa godhanii akka ajandaan kun yeroo saffisatitti hojiirra oolee majlisni qaamni islaama guddaan biyya teenya keessaa san labsiin hundeeffamu hanga danda'e dhiibbaa godhuu qaban jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya
warri khaleefi arraafi hanga dhufullee gammachuun gammadaa turre baga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa cinqiilee dabarte san hundaahuu dabarsee kanaan nuge dura ministeeronni nu murteessuun gammachuu guddaadha. ummanni islaamaa hundi baga gammaddanii gammachuun teenya akka hongageessu akka majlisni qaamni muslima biyya sanii bakka bu'u bifa seera qabeessaan jaaramee dhiibbaa barbaachisaa godhuu danda'u yeroo gabaabduutti nu dhaabbatu namni hundi rabbii keenya kadhachaa akka rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ummata islaamaa tokkoomsee majlisa kanarratti sagalee isaanii walitti fidatanii osoo namni xariiqaa adda addaatiin waliin fooyin kun salafi kun suufi kun maarre osoo hin jehin akka ummanni muslimaa hundi walitti dhufanii gaaddisa majlisaa kana jalatti tokkummaan majlisa dhiibbaa godhuu danda'u majlisa ummata muslimaa bakka bu'u majlisa ummata muslimaatiif abokaattoo ta'u majlisa ummata islaamaatiif dhaabbatee ganamaa fi galgala mormu majlisa maskiida jaaru majlisa madarasaa jaaru khayataamaa gargaaru haa dubartii abbaa manaan qabne tajalaa du'e gargaartee bakka itti gootu majlisa mana marii mana murtii shari'aatillee jabeessee haala kanaa oliitiin biyya teenya saniif akka inni bu'aa buusu godhu yeroo gabaabduutti jaarrachuuf du'aa'ii fi dhiibbaa walirraa hin cinne ummanni muslimaa hundi godhuu qabaa jechuudha. kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gabrummaa baroota 150 oliif akka ummata muslimaatitti keessa turre tan mootummaa biratti fudhatama dhabnee biyya san keessatti akka lammii lammaffaatitti ittiin ilaalamu turre san yeroo gabaabduutti rabbiin nurraa kaasee akka lammii biyya saniititti osoo biyyi san biyya amantii tokkoo qofa osoo hin taane ummanni muslimaatis amantiin islaamaatis amantii biyya sanii amantii mootummaa biyya sanii biratti fudhatama qabdu amantii dhaabboota biyya sanii biratti fudhatama qabdu amantiilee biraa biratti fudhatama qabdee amantiin tun amantii biyya tanaati biyyi tun amantii takka qofaan hin hordofamtu akka ja'amtutti dhiibbaa walirraa hin cinne godhuu danda'uu qabna. ummanni islaamaa keessaa fi alaan sirritti wal jaarree siyaasa biyya teenya keessatti deemtu tana jala bu'uudhaan hordofnee dhiibbaan dur mootummoota dabran keessatti ummata muslimaa maskiida keenyarra madarasaa keenyarra dhaabboota islaamaatirra gayaa turte nurraa dhaabbattee akka naamusaa fi kabajaa fi jaalalaan biyya san keessatti jiraannu tahuu qabnaan ergaa sagantaa gabaabduu tanaati. obboleeyyan islaamaa ammallee wanti eegalamtee akka addaan hin cinne waan dandeenyu hundaan walitti dhufnee sagalee walii taanee humna walii taanee duratti haa deemnu isiniin jechuu barbaanna. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.